Barreessaan olaanaa Igaada Dr. Warqinaa Gabayyoo yeroo murteessaatiin magaalaa Moqaadishoo seenuun marii gaggeessuu jalqabe. Yeroo gaanfa Afrikaa muddama keessa seentee jirtutti marii Dr. Warqinaa Gabayyoo ministeera Soomaaliyaa faana taasisuun isaanii tasgabbii naannawaa sanaaf murteessaadha jedhame. Tibba darbee meeshaalee waraanaa ishee gara Moqaadishootti kan ergite Masriin tarkaanfii Igaad kanaan yaaddoo keessa seenuu isheeti. Haaromsa laga Abbayyaan diinummaa bara dheeraa kan qabdu Masriin gaanfa Afrikaa muddama keessa galchuuf diinota Itoophiyaa faana hariiroo michummaa addaa uumuun darbees alayaa UN'tti barreessuun Itoophiyaa loluuf akeekaa kan turte yoo ta'u Soomaaliyaa fi Itoophiyaan waldhabdee gidduu isaanii marii nagaan yoo furan kaayyoon ishee gufachuu waan maluuf gamanumaan yaaddoo keessa seentee jirti. Masaanummaan biyyoota lameeniin sadarkaa sodaachisaa ragee yeroo jiru kanatti Masriin baqattoota Itoophiyaa biyya ishee keessa jiranis dhaafii miidhaarraan ga'aa jiraachuun deessii amma dhaga'amaa jiru ni akeeka. Bal'inaa odeeffannoo dhaga'uu qabdan kanneen qindeeffannee toora YouTube Oromiyaa 24 News irraan yaanni jirra gaxumuraatti nu faana tura. Iccitiin waraana Israa'el saaxilamee ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Israa'el lola waraanaa Gazaan gaaga'ama ulfaataa keessummeessaa jirtu lammiilee Afrikaa kooluu galtummaa gaafachuun biyyattii keessa jiraatan gowwoomsuun leenjii waraanummaa torban lamaan gara Gazaatti bobbaasuun lubbuu isaanii akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuun gaazexaan biyyattii tokko dubbisiisee jira. Gochaa waraanaa Israa'el kanaan dhaabbanni mirga baqattoota Israa'eliif falmuun balaaleffateetii jira. Bal'ina isaa qindeeffannee jirra. Qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affeerraa keenyadha. Yooyyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa gulee addunyaa kan gaanfa Afrikaa dabalatee kan baha giddu galeessaa toora kanaan kan isin biraan geenyuuta. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa odeeffannoolee keenya hordofaa. Qophiin keenyaam namoota mara biraa akka dhaqqabuuf like share gochuu waliif qoodaa. Gaxumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Barreessaan olaanaa Igaad Dr. Warqinaa Gabayyoo yeroo murteessaatiin magaalaa Moqaadishoo seenuun marii gaggeessuu jalqabe. Yeroo gaanfa Afrikaa muddama keessa seentee jirtutti marii Dr. Warqinaa Gabayyoo ministeera Soomaaliyaa faana taasisuun isaanii tasgabbii naannawaa sanaaf murteessaadha jedhame. Tibba darbee meeshaalee waraanaa ishee gara Moqaadishootti kan ergite Masriin tarkaanfii Igaad kanaan yaaddoo keessa seenuu isheeti. Haaromsa laga Abbayyaan diinummaa bara dheeraa kan qabdu Masriin gaanfa Afrikaa muddama keessa galchuuf diinota Itoophiyaa faana hariiroo michummaa addaa uumuun darbees alayaa UN'tti barreessuun Itoophiyaa loluuf akeekaa kan turte yoo ta'u Soomaaliyaa fi Itoophiyaan waldhabdee gidduu isaanii marii nagaan yoo furan kaayyoon ishee gufachuu waan maluuf gamanumaan yaaddoo keessa seentee jirti. Masaanummaan biyyoota lameeniin sadarkaa sodaachisaa ragee yeroo jiru kanatti Masriin baqattoota Itoophiyaa biyya ishee keessa jiran hidhaa fi miidhaa irraan ga'aa jiraachuun deessii amma dhaga'amaa jiru ni akeeka. Tokkummaa fi birmadummaa biyya Soomaaliyaa akka kabajamu gochuun yoomiyyuu ejjennoo isaa ta'u jaarmiyaan tumsa misooma biyyoota Afrikaa Igaad jedhamuun beekamu ibsee ture. Barreessaa olaanaa Igaad kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoon wayita Soomaaliyaa daawwatanitti ejjennoo jaarmiyaa isaanii kanaa mirkaneessanii jiru. Daawwannaan duree Igaad kun yeroo gaanfa Afrikaatti muddamni hammaatee jirutti dhaga'ame. Dr. Warqinaa Gabayyoon marii ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa waliin gaggeessan irratti Igaad jalqabumarraa birmadummaa Soomaaliyaa kabajamuu akka qabu jennoo qabatee akka ture ibsan. Yaa'iin dureewwan biyyoota miseensa Igaad amajjii darbee gaggeeffame tokkummaan daangaa fi birmadummaa biyya Soomaaliyaa haa kabajamu jedhee murtee dabarseera. Ammallee ejjennoo keenya akkasuma jedhan. Igaad seekretariyaat miidiyaa hawaasummaa irratti hariiroo hirraafamnee Soomaaliyaa waliin qabu akka cimsuu akkasumas nageenya tasgabbii fi badhaadhina gaanfa Afrikaaf akka hojjetu ibsi. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Muwaalim Fiqii ejjennoo Igaad waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti qabatee jalqabumarraa ifaa fi sirrii akka ta'e dubbatan. Igaad kana dura rakkoo Ikeeraam ammallee geessaa haa ba'u jechuunis waamicha dhiyeessan. Dr. Warqinaan uffata xiyyaaraatti dhaqee kan simate qondaala Soomaaliyaa kan waa'ee mormitoota mootummaa Itoophiyaa hirphuu akka filannootti qabachuu ibsan Muwaalim Fiqiidha. Soomaaliyaan hundeessitoota Igaad keessaa tokko ta'uu kan eereen jaarmiyaan misooma biyyoota Afrikaa kun daawwannaan Dr. Warqinaa kun kutannoo jaarmichi mootummaa Soomaaliyaa waliin hariiroo gaarii uumuuf qabu kan mirkaneessudha jedhee jira. Dr. Warqinaan yeroo Soomaaliyaa daawwatanitti pirezidaantii biyyattii Hassan Sheikh Mahmud waliinis wal arguun mari'atanii jiru. Mariin isaanii nageenyaa fi tasgabbii naannawaa Afrikaa hariiroo dinagdee akkasumas tarsiimoo fi sagantaa Igaad Soomaaliyaa keessatti qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mahmud biyya isaanii hariiroo jabaa Igaad waliin uumuun
guddina naannawaa kanaatti taasifamu irratti kutannoon akka hirmaattu waadaa seenanii jiru. Dr. Warqinaan gama isaaniin hojii Soomaaliyaan nageenyaa fi ijaarsa biyya keessatti taasisaa jirtu jechuun dubbatanii jiru. Akka fakkeenyaatti hojii shororkeessummaa fi finxaaleessummaadhaan loluu irratti hojjetamaa jiru kaasan. Soomaaliyaan hundeessitoota IGAD keessaa ta'uu ishee qofa miti. Kaayyoo gooroo walitti nu fidee gaafa Afrikaatti nageenya tasgabbii fi misooma mirkaneessuu keessatti michuu keenya ishee murteessituudha jedhan Dr. Warqinaan. Misoomaa fi badhaadhina mirkaneessuuf daandii Soomaaliyaan imaltu kamirrattuu cinaa dhaabbanna. Biyya irraa famne ijaaruu keessatti tattaaffii mootummaa biyyattii deeggaruu itti fufna jedhan. Itoophiyaan sababa waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand waliin mallatteessiteef Soomaaliyaa waliin wal dhabdeetii jirti. Masriin meeshaa waraanaa Soomaaliyaatti erguun immoo inumaayyuu haalichaan miisam jedhamee sodaatame. Itoophiyaa fi Somaalilaand yaaddoo erga ibsan booda ministeerri muummee Soomaaliyaa torban darbee loltuun gara Soomaaliyaa dhufaa jiru hin jiru jedhanii turan. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Muwaalim Fiqii tibbana Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa yoo addaan kutte malee hidhattoota Itoophiyaa hidhachiifna jedhanii dubbachuun isaanii ni yaadatama. Eegasii dippiloomatiin Itoophiyaa cimsanii balaaleffachuu isaanii gabaasuun keenyam ni yaadatama. Biyya masaanummaa bara dheeraa Itoophiyaa faana qabdu Masriin baqattoota Itoophiyaa irratti dhiibbaa garaagaraa taasisaa jiraachuun dhiisiphaa jiruun yaaddeessa. Baqattoonni Itoophiyaa Masrii jiraatan erga baatii muraasaa dura eegalee hidhaan nutti hammaate jechuun miidiyaa BBC'tti himan. Hidhaan kunis bitootessa keessaa biyyattiin baqattoonni hayyamaa jireenyaa hin qabne kabaan kan qaban immoo akka sirreeffatan labsitee booda hammaatu himan. BBC'n jiraattotaa fi qindeessitoota hawaasaa lammiilee Itoophiyaa Kaayiroo keessa jiraatan irraa odeeffatetti lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an mana hidhaa Masrii keessatti argamu. Dhimma kana irratti BBC'n imbaasii Itoophiyaa Masrii jirurraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin milkoofni. Gama UNRAs wanti ibsamee jiru. Komiin baqattoota kanaa kan dhaga'ame yeroo gaanfa Afrikaatti muddamni hammaatee jiruttidha. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa keessumaa baqattoonni Masrii keessa jiraatan yeroo adda addaatti hidhaa fi dararaa himataa turan. Itoophiyaan hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti waggoota 13 dura ijaaruu eegaluun biyyoota lamaan gidduu muddama waggootaaf ture dhaleera. Tibbana Masriin Soomaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa mallatteessuu fi meeshaa waraanaa gara Moqaadishoo erguun Itoophiyaa hin gammachiifne. Wanti biyyoota lamaan gidduutti mudatu kan isaan yaaddessu baqattoonni yaaddoo keessa jiraachuu himan. Baqataan bara 2016 gara Masrii baqatee fi sodaa nageenyaaf maqaanaaf dhoksaa jedhee BBC'tti himetti bitootessaa bara 2024 irraa eegalee Kaayiroo keessatti addatti lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee taasifamaa jiraachuu hima. Hidhaan kun namoota hayyama jireenyaa hin qabnes ta'e qaban akka dabalatu ta'uu eeramee jira. Rakkoon tibbanaa kun namoota waraqaa hin qabne qabuun gara biyyaa deebisuu qofa otoo hin taane kanneen osoo hayyama jireenyaa seera qabeessa qabanuu hidhamuu jedhee baqataan BBC'n dubbise. Namni osoo waraqaa jireenyaa seera qabeessa qabu hidhamuun yaaddoo guddaadha. Sababa kanaaf gadi baatee hojjetee galuuf yaaddofta. Ofitti amanamummaan gadi baatee ol deebi'uu hin dandeessu. Darbee mana jireenyaas akka ta'uunis jira jechuun haala deemaa jiru kana hima. Namootni haala kanaan torban lama hanga baatii lama hidhaman jiru. Waraqaa hayyamaa biyya sanaa gahaa hin qabaanne immoo gara biyyaatti ergamuu jiran. Gama kaaniin rakkoon kun biyyattii keessatti namootni waraqaa hayyama sobaa kan koomishinii baqattootaa idil addunyaa fakkeessanii qaban baay'achaa dhufuu waliinis kan wal qabatu ta'uu akka hin oolleemu. Mootummaan namoota hayyama jireenyaa hin qabneen biyya keessaa akka ba'an yookiin waraqaa hayyamaa jireenyaa isaanii akka sirreeffataniif bitootessaa bara 2024 irraa jalqabee labsaa ture jedhe. Masriitti itti gaafatamaan gumii maanguddoota baqattoota Itoophiyaa kan ta'an obbo Xaayir Umar akka dursaa garee hawaasaa achi jiraatanitti maqaa namoota haala kanaan mana hidhaa keessa jiranii UNHCR'tti galchuun dhofaa jiraachuu isaanii BBC'tti himan. Magaalicha keessaa gumii hawaasaa hedduu jiraatan kan isaan hordofaa jiran kanneen waraqaa qaban namoota 70 hanga 80 ta'an hidhaa jiru. Akkasumallee gamtaa hawaasaa biroo irraa kan hidhaman hedduu jiraachuu quba qabaachuu himan. Dhaabbanni UNHCR bukaatoo dhaabneem hordofaa jira jechuun irraan kan hafe furmaata waaraa rakkoo kana furuu akka isaaniif hin deebisne himan. Kanaan wal qabatee baqattoota hedduu biratti sodaa uumeera jedhan. Iccitiin waraanaa Israa'el saaxilamee joo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Israa'el lola waraanaa Gazaan gaagaamaa ulfaataa keessummeessaa jirtu. Lammiilee Afrikaa kooluu galtummaa gaafachuun biyyattii keessa jiraatan gowwomsuun leenjii waraanaa torban lamaan gara Gazaatti bobbaasuun lubbuu isaanii akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu gaazexaan Israa'el tokko dubbisiisee jira. Gocha waraanaa Israa'el kana dhaabbanni mirga baqattoota Israa'eliif falmuun jabeessee balaaleffatee jira. Waraanni Israa'el lammiilee Afrikaa kooluu galtummaa biyyattii gaafatan lola waraanaa Gazaa firiirsaa jira jedhame.
Israa'el keessaa lammiileen Afrikaa baay'inaan Eertiraa fi Sudaan ta'an masoddomaa oliin lakkaaman kolugaltummaa gaafachuun biyyattii keessa kan jiran yoo ta'u Israa'el lola waraanaa Gazaan injifannoo tilmaamtee argachuu dhabuun kasaaraa waraanaa ishee mudatee dandamachuuf namoota waraanaaf qopheessaa jiraachuun beekamee jira. Gaazexaan beekamaa Israa'el Haaretis maddeen waraanaa waabeeffachuun Israa'el baqattoota Afrikaa kanneen waraanaaf filachuu gammaatti ibsuu baatanis garuu lammiilee kunneen lola waraanaaf fudhachaa jiraachuu mirkaneeffachuu balballoomsee jira. Lammiileen Afrikaa kolugaltummaa gaafachaa jiran kunneen fedhii isaanii yoo ta'e leenjii waraanaa 7 fudhachuun gara Gazaa imalanii yoo lolan Israa'el keessaa eeyyamaa jireenyaa dhaabbataa akka argatan waadaan seenamee fi jiraachuu maddi oduu Israa'el gaazexaan Haaretis gabaasee jira. Israa'el keessaa lammiilee 30,000 kolugaltummaa gaafachaa jiran keessaa hedduun isaanii lammiilee Eertiraa fi Sudaan ta'uu isaanii gabaasii falmaa mirga baqattoota Israa'el kun ni akeeka. Baqattoota kolugaltummaa gaafachaa jiran kana keessaa garuu kanneen gaaffiin isaanii fudhatama argatee eeyyamni jireenyaa kennameef harka 100 keessaa tokko gadi jechuun dhaabbanni kun ifoomsee jira. Haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwateen lubbuun isaanii kan galaafatame namoota 1,000 ol keessaa 3 baqattoota kolugaltummaa gaafachaa turanidha kan jedhu gaazexaan Haaretis. Sababa kanaan Israa'el baqattoota kanneen gara Gazaatti hiriirsuuf funaanaa jiraachuu isheedha. Mootummaan Israa'el baqattoota kanneen keessaa warra leenjii fudhatanii Gazaa deemuun lolaniif eeyyamaa jireenyaa kennee fi leenjisaa turuu isaa maddi kun eeree jira. Namni maqaan isaa akka baawamu hin barbaanne kan gaazexaa kanaaf yaada kenne tokko akka jedhutti umurii isaa ganna 10 gara Israa'elitti akka baqateemuun kolugaltummaa gaafachaa kan ture yoo ta'u lolli waraanaa Gazaa jalqabu hordofuun hoogganaa poolisii tokkorraa isaaf bilbilamuun waamichi waraanaa akka isaaf taasifamee jira. Loltoota waraanaa Israa'elitti makamuuf kanneen barbaadan namoota addaa barbaadaa jiraachuu naaf himan lola waraanaa Gazaa fi Israa'eliif jireenya yookiin du'a ta'uu naaf ibsee jechuun namni kun gaazexaa Haaretisitti himee jira. Waamicha bilbilaan isaaf taasifamee booda hooggantoota waraanaa biroo quunnamee isaan faana dubbachuun baqattoota kolugaltummaa gaafachaa turan biroo waliin 7 leenjii waraanummaa fudhachuun mootummaan Israa'el eeyyama jireenyaa akka nuuf kennu himuu isaanii namni kun gaazexaa kanaaf himee jira. Garuu dhaabbanni mirga baqattoota Israa'eliif falmu waadaa mootummaan Israa'el kun seenee oduu qofa malee hanga ammaatti wanti ifatti kennamee hin jiru jedhee jira. Baqattoota lola waraanaaf leenjifamanii Gazaatti bobbaafaman kana keessaa kanneen eeyyama jireenyaa argatan hanga ammaatti hin jiran kan jedhu dhaabbati kun lolaa fi beelaa dheessanii baqattoota gara Israa'elitti godaanan faayidaa fi sadoon gowwomsanii gara waraanatti bobbaasuun dambii tumaalee seera idil addunyaa cabsuu ta'uu ibsee jira. Eeyyama jireenyaa argachuuf miseensa waraanaa Israa'elitti makamuu akka haldureetti dhiyeessuun fudhatama hin qabu jechuun dhaabbanni mirga baqattoota Israa'eliif falmu kun gocha waraanaa Israa'el kana balaaleffatee jira. Egan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 News odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyataa qophii keenya like share gochuu waliif qoodaam hanga xumuraa odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.